waldaan keenya bara 2012 magaalaa Duukaa ganda Dhaddachaa keessatti miseensota nama 7 kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa kana miseensota nama 24 kan qabudha. Waldaan keenya waldaan misoomaa fi gargaarsa tokkummaa hawaasa gadaa erga hundaa'e kaasee hojii wantoota ooltummaa garaagaraa irratti bobba'ee hojjechaa kan ture yoo ta'u harka qalleeyyii magaalaa keenyaa keessaa fi naannoo magaalaa keenya jiraatan garaagaraa gargaaraa kan ture akkasumas namoota dandeettii adda addaa qaban bu'uura dandeettii isaanii hojii keessa galanii hojii akka hojjechuu danda'an carraa hojii uumuu kan ture yoo ta'u waldaan keenya hanga waa'ee koronaa vaayirasii hubannoo kennuu fi biqiltoota garaagaraa dhaabuu harka qalleeyyii yeroo ayyaanaa iddoo garaagaraatti kennaa adda addaa gochaa kan ture ta'uu akkasumas qaama mootummaa namoota deeggare qaamolee nageenyaa fakkeenyaaf akka gaachana sirnaa qaama mootummaa nageenya waliin ta'uudhaan akka deeggarsa garaagaraa uffannaa seeraa nama 1,500 ol kan taasisaa turee fi akkasumas qaamolee nageenyaa wajjin hubannoo fi beekumsa qabuun akka waldaa keenyaatti waliin kan hojjechaa ture ta'uu gabaanuma ibsaa ayyaanni qillee kan bara 2014 kan nagaa kan gammachuu kan badhaadhinaa kan hiyyummaan itti badee durummaan itti dhufu kan rakkatan rakkoo keessaa bahee gara durummaatti dhufu nuuf haa ta'u jechaa biyyi keenya kallattii hundaanuu kan diinitti yuusu nyaachuu bittileessu yuusu yaa rabbati nurraa qabi jechaa waaqa keenya kadhachaa galatooma isiniin jechaa asumaan kabajamoo obbo Dirribii Simee bakka waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Duukaa iddoo waltajjiitti affeeree garumatti deemanii. Guddaa isaan galateeffannaa. Hojiin isaan hojjetan magaalaa kana keessatti qaamamiidhamtoota gargaaruu, manguddoota gargaaruu, hawaasa garaagaraa gargaaruu yeroo garaagaraa guyyaa irraa kanas ayyaana qillee sababeeffachuudhaan bultii ayyaana qillee sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii magaalaa keenyaa qaamamiidhamtoota manguddoota hin qabnee fi dubartoota abbaa warraa isaanii dirree lolaa seenan walitti qabanii deeggarsa garaagaraa biraan ga'uu danda'anii akka magaalaa keenyatti waldaa misooma fi wal gargaarsaa keessaa waldaa fakkeenya guddaa qabu ta'uusaa asuma isin ibsuun barbaada. Kanaaf haallee yeroo tokko ol isaanii kennitanii. Itti aansuudhaan qilleensanii waldaa misooma wal gargaarsa kanaa boodajanii guddaa isaan galateeffannaa maaliif yeroo hunda aantummaan isaanii hawaasa waliin ta'uu isaanii kan agarsiisanii jechaadha. Yeroo garaagaraatti kallattii garaagaraatti irratti barattoota qalleeyyii gargaaruu wajjinis wal qabatee manguddoota erga hin qabne gargaaruu wajjinis wal qabatee qaama miidhamtoota gargaaruu wajjinis wal qabatee yeroo hunda aantummaan isaanii hawaasa isaanii kan wajjin ta'uu isaaniitti hamilee guddaatti isaanii tolaa jechaadha. Har'a immoo ayyaanota garaagaraa sababeeffachuudhaan akkuma yeroo darbee ayyaana qillee sababeeffachuudhaanis waan qabanirraa waldaan misooma wal gargaarsaa kun eega hundaa'ee gara waggaa lamaatti garuu guddaa qabanii waan qabanirraa maddi galii isaaniitis buusii hawaasa isaaniitirraa buusii miseensa isaaniitirraa walitti qaban waan ta'eef waan qabanirraa waan qabnurraa hawaasa keenya harka qalleeyyii ta'anii fi yeroo ayyaanaa mana isaanii keessatti waan nyaatan waan dhugan hin qabne kana waan qabnurraa gargaarraa jedhanii waan kana raawwachuu isaaniitiif guddaa isaan galateeffannee jira. Kanaaf rakkoo wanta taate kan jiru magaalaa kana keessatti magaalli kun giddugala industirii ta'ullee rakkoo wanta ta'an rakkoo hawaasummaa wanta ta'an kan waayu maaliif namoonni garaagaraa hojii barbaachaaf gara magaalaa kanaa dhufan jireenyi yoo isaanitti guddate rakkoo hawaasummaa wanta ta'an keessa galanii jechaadha. Kanaaf rakkoo hawaasummaa wanta ta'an kana keessa galan immoo abbootiin qabeenyaa industiroonni magaalaa kana keessa jiran waldaan misooma akkanaa kun wal gargaaree hawaasa harka qalleeyyii kan namoota karaa irratti hafan kana karaarraa kaasuu manguddoota keenya naannoo mana amantaa jijjiisan kana isaan deebisanii dhaabuu fi iddoo isaan keessa bulan gargaaruu wajjinis wal qabate uffata qorraa uffata guyyaa fi kanneen akka kana fakkaatan yeroo garaagaraatti irratti biraan ga'u irratti waajjirri hojjetaa fi hawaasummaattis magaalaa keenyaa cimsee hojjechaa jira.
Isa Musa Hussein dhaabbata miidiyaa Oromiyaa OBN irraa dubbifamee argamu akka wanta jettee baanii yaada lamaan tokko akka darbatan barbaanna. Obbo Musaa gara wanta jettan affeeraa. Ameen. Duraan dursee carraa kan argachuudhaa fi sirna kanarratti argamuudhaaf waan affeerameef baay'ee galata galchuu barbaada. Namni waan gaarii hojjechuudhaaf manguddoota amma nu fuulduratti argaman kana manguddoota baay'ee umriin isaanii deemeef akkasumas namoota duratti amma waltajjii eebbisaatiin turan hangumas kun odeeffannoo akka dhagayetti namoota daandiirra jiraatanidha. Ajaa'iba! Dhaabbata akkanaa dhaabbata sochii gaarii godhuu fi waan gaarii yaadu. Dhaabbata akkanaa odeeffamuu kan danda'u nama waan gaarii yaadurraa. Namooti waan gaarii yommuu yaadan dhaabbata waan gaarii yaaduu fi yaada nama tokko irraa ka'ee namootatti ce'ee biyyas fayyadee gara addunyaattis ce'u uumuu hin danda'ama jechaadha. Kanaaf obbo Dajanee Sanduma qaamaan argee affeerraa isaanii kana kabajee bakka fagoo dhufe asiin dura odeeffannomaan gama sooshaal miidiyaatiin wal beekna gama miidiyaatiin wal beekna. Ajaa'iba! Hojiin isaanii yeroo hundaa waan gaarii yaaduudha. Dhaabbanni waldaa misoomaa fi wal gargaarsa tokkummaa hawaasa gadaa kun hojiin isaa kaayyoo gurguddaa akka qabu asiin dura hedduu dhagayeera yeroo ayyaana irreechaatti. Hojii ajaa'ibaati! Hojii tola ooltummaa, hojii rabbii fi nama birattis jaallatamu ta'uu isaati. Dhaabbanni kun yeroo ammaatti gargaaramuu qaba. Sadarkaa kanatti amma duratti bakka bu'aan waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa akka dubbatanitti erga hundeeffame waggootii lama hin guunne waggootii lama yeroo hin guunne keessatti sochiin inni magaala keessatti gama namoota harka qalleeyyiitii fi namoota daandii irra jiraatan walitti qabee walitti gargaaraatiin jiru hojii ajaa'ibsiisaadha. Carraa kanaan baay'ee dinqisiifachuun barbaada. Asumaan immoo dhaamsi aan dabarsu namooti tola ooltummaa hojii akkanarratti bobba'an kun caasaan bulchiinsa magaalaa dukamee of qophiisu hin ta'in dhaabbilee kanneen tola ooltummaa irratti bobba'anii fi sadarkaan akka godinaattis ta'e akka magaalaattis socho'an kanneen faana dubbachuudhaan akka dhaabbilee akkanaa dhaabbilee biyya keessaatti galan kanneen akka gargaaranii fi isaanis deemanii dhaabbileen kunniin akka waldaa misoomaa fi wal gargaarsaa tokkummaa hawaasa gadaa kun akka inni hojjechaa jiru kanatti akka cimsanii itti fufaniif dhaabbileen gurguddoon isaan cinaa akka dhaabbatan isin deeggaruu qabu jechaadha. Kanaan gabattis deeggarsa adda addaa gochuun barbaachisaadha. Namootiin hayyoota baay'ee qaba. Namni naannoo kanatti, Oromoon naannoo kanatti hayyooti kunniin dhaabbilee tola ooltummaa akkanarratti bobba'an kanneen keessatti gahee gama isaanii akka gumaachaniif nullee bakka jirutti deeggarsaan akka irratti hirmaannuuf hojii tola ooltummaa kanarratti cimsee hunduu akka cimuuf jechaadha. Dhaabbanni kun cimee jechuun hayyoonni, manguddoonni, haawwonni, dubartoonni fuulduratti argaman kunniin gargaarsa tola ooltummaa argatan jechuudha. Kanaaf dhaabbata kana cinaa haa dhaabbannu. Obbo Dajanee carraa kanaan hedduu isaan galateeffannaa. Hojii tola ooltummaatiif dhaabbata kana kan hundeessanii gumaachuu keessaniif rabbi sirraa jaalatu seenaa keessatti yaadamtu waan guddaadha jenna. Galatoomaa ulfaadha jedha. Isaan shambaa godhaa. Akkasumas jaalatamuu fi kabajamoo orgaanistii yookiin kiboordistii keenya Taamiraat Girmaa Qindeessaa Muuziqaa.
beekamaa fi jaalatamaa weellisaa Biraanuu Bultoo sirba tokkoon jabaanuun jedha. Haamileedhaan karooltajiitti nu simadha. Haamilee.
warroonni qaama miidhamdan gara na dhuftanii deeggarsa yookiin kennaa kan fudhatan ta'a. Warra qaama miidhamtoota qofa kan dursu akkasumatti akka qindoomina isaatiin namoonni qaama miidhamdan gara namoota jiru koota. Amma immoo manguddoonni karaa waltajjiitti nu dhuftu. Manguddoonni karaa waltajjii nu koota. Manguddoonni karaa waltajjiitti nu koota kennaa yookiin deeggarsa fudhadha. Ani Yirgaalem Abbaban jedhama. Duwwaa tokko duukam duwwaa tokko. Baay'ee gammachuun nutti dhagahame karaa kootiin garuu baay'ee gammachuu baay'een gammadee gargaarsa tokko hin taane gargaarsa baay'ee nu gootanii kan nyaatatis ta'e kan uffataatis ta'e kun deeggarsa biraatis nu gootanii ani garuu gara kiyyaan hundi keenya gammanne ani gammadiin jiru an gammadee waaqatti isinii himee waan ammallee gargaarsa akka itti fuftan akka immoo fayyaa isinii kennee gargaarsa kanas akka humna isinii kennu waliigaltee akka isinii kennu waaqan kadhanna. Waan ammallee waliigaltee isinii haa kennu gargaarsa kanallee namatti fufu sinaa godhu sinaa taasisu jiraadha fayyaa isinii haa kennu ijoolleen keessan haa guddatu qabeenyi keessaniin isinii waan isinii haa eebbisu. Baay'een gammadeen karaa kootiin qabaneen kiyya gogeecha kiyya. Obbo Biraanuu Kabbadaa Bullootiin jedhama. As magaalaa Duukam ganda tokko ganda malkaa Duukam yookiin iddoo beetekiristaana amantaa Mikaa'ela jedhamu achitti argamna yeroo baay'ee. Mee deeggarsa irra sinii taasifame kanatti maaltu isinitti dhagahame? Deeggarsa irra nu taasifame obbo Dajanee Rabbi umurii isaa dheeressu fayyaallee haa kennu fayyaallee haa kennuu fi isinillee akkasuma warri asitti dhuftanii nu wajjin keessummeessaa jirtan Rabbi fayyaa umurii keessa isin haa dheeressu fayyaa isinii haa kennu. Maaltu isinitti dhagahame ree kana argachuutti? Nutti dhagahame gammachuu guddaan nutti dhagahame deeggarsi kun yeroo hundaa namoota dhabaniif akkasumatti akka itti fufu jenneeti isin gaafannaa. Isinis illee immoo akkuma kana waan fayyaa isinii haa kennu. Isin jaalanna baay'ee isin galateeffannaa. Haga dandeenyu immoo haga tokko tokko yeroo hojiin badu malee immoo tokko tokko suma hojjetannas. Garuu gaa hatuurra akka beetekiristaanitti hirkatanii iddoo amantaallee ni barta. Waan gaarii karaa adda addaatirraa uf dhoowitaa jechuudha. Karaa yakka waan hammeenya adda addaatirraa uf dhoowitaa. Waaqallee kadhachaa asumaan isinillee waan isin haa jiraachisu. Obbo Dajanees Rabbi isaa jiraachisu. Umurii isaa dheeressu. Galatooma innaa guyyaa har'aa kana immoo waggaa har'aa malee hin argannu waggaa har'aa waan nagaa walitti nu haa fidu. Nagaa walitti nu haa fidu Rabbi isinis nu ulfaadhaa galata. Kana caalaa maqaan koo Shawaayyee Badhaasaan jedhama. Mee har'aa deeggarsa sii taasifame kanatti maaltu sitti dhagahame? Egaa ingirii ayyaana kana sababeeffachuudhaaf isinis gargaarsa kana sirra nu gootaniif yaa Waaqayyo isin haa eebbisu jennaa. Warra deemes yaa Waaqayyoon injifatanii gara biyya isaaniitti nagaan isaan haa deebisuun jedhaa. Maali maatii keetitti deeme mee eenyu deeme? Abbaa manaa kooti. Abbaa manaa keetitti deeme. Kana sababeeffachuudhaan deeggarsa sii taasisan. Mee isaaniinis maal warra deemes nagaan argachuu isaanillee maal jettaa warra sii? Waan gidi yaa abbaa manaa kiyyaanis yaa nagaa Waaqayyoon gara mana isaatitti gara daa'ima isaatti nagaan isaa fiduun jedha.
warra kana yaadee asitti walitti nu qabeefis waaqayyoon isaan haa eebbisu. Ayyaana kanas ayyaana gaarii nu haa godhu, biyya keenya biyya nagaa haa godhu jedha. Ulfaatu jira. የምኖረው ዱከም ጤና ጣቢያ አካባቢ ነው። ዛሬ የተደረገልሽን ድጋፍ ምን ተሰማሽ? ዛሬ የተደረገልኝ ነገር ማሰባቸው ራሱ በራሱ በቂ ነው። ስጦታው እንዳለ ሆኖ በዚህ ሰዓት ራሱ ማሰባቸው በዚህ ጊዜ ደስ ይላል። ማለት እግዚአብሔር ይሰጣል፣ አብዝቶ ይሰጣል። ለተሰጠሽን ምን ተሰማሽ? ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ።